Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota peejii Kamal Abbii. Nagaa jirtu nagaa guutuu alhamdulillah. Akkasuma hordoftoota chaanaalii YouTube Kamal Abbiidha. Alhamdulillah har'as viidiyoo akkam bareedu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Waliin kan ilaallu ta'a. San dura garuu warri peejii Kamal Abbiitiif hanga har'aa maamila hin taane feesbuuka keessan irra seenaa Kamal Abbii jedhaa barreessaa isa kanatu isinii dhufa loogoon kanaa jechuudha. Isa kana follow gochuudhaan like gochuudhaan itti fayyadama. Hiriyoota keessanis invite itti godhaati itti affeera. Akkasuma warri channel YouTube kiyyaa fi maamila hin taane YouTube keessan irra seenaati Kamal Abbii jedha itti barreessa. Hoggasuma isinii dhufa jechuudha. Isa kana fakkaatutu isinii dhufa. Kun logoon kiyya kana. Isa kana subscribe godhaa mallattoo armii tuquudhaan ol kan jedhu irra kaa'adhaati itti fayyadama. Videos kan jedhu kanarratti hordoftan viidiyootaan gadhiise hedduu kan isin fayyadu kan gara biraatiin arganne asirraa argattu jechuudha. Kanaaf haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa gara barnoota har'aatti yookaas deemnu ta'e akkuma beekamu iimoodha kanarra isin garsiisu. Iimoon siitingii bareedduu takka nuuf qabatee dhufee jira jechuudha. Kana dura iimoo keenya namni biraa yoo itti fayyadame beekuu hin dandeenyu. Namni biraa akka tasaa bilbila keenya argachuudhaan gara kamiinuu haa ta'u haaknu jalaa godhe iimoo keenya karaa nuti hin beekneen itti fayyadamuu danda'a akkasuma iccitii keenya beekuu danda'a jechuudha. Ammoo namni biraa itti fayyadamaa jiraa fi itti fayyadamaa hin jiru jechuudha. Lakkoofsa nuti iimoo bananne saniin iimoo banatee itti fayyadamaa jira moo itti fayyadamaa hin jiru kan jedhu san beekuu dandeenya kan jedhuuf deebii kenninaa jechuudha. Beekuu ni dandeenya. Akkasuma nama itti fayyadamaa jiraate sanis irraa dhabama goone of qofaa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf mee haala kamiin kan jedhu waliin ilaalla. Jalqaba garuu Play Store keessan irra seenaatii iimoo keessan update godha. Update kan ta'e qofatu siitingii kana qaba jechuudha. Erga update gootanii iimoo keessan keessa ni seentu jechuudha. Iimoo lamaanuu beetaanis kunis ni qaba jechuudha. Erga iimoo keessan keessa seentanii asirratti ni agartu explore kan jettu kana explore kan jettu kanarratti dhooftuu jechuudha. Explore kan jettu gara mutaa gubbaatti kan argamtu kanarratti al tokko cuqaastu. Sana booda more kan jedhu irratti cuqaasuudha. Settings kan jettu irratti cuqaastu. Ammas iimoo account setting kan jettu irratti al takkaaf cuqaastu. Kana booda manage devices kan jedhu kanatu haaraa dhufe jechuudha. Manage device kan jedhu kun dura hin turre. Kanaafuu kan update ta'e qofatu manage device setting jedhu kana qaba jechuudha. Isa kanarratti cuqaasuu qofatu isinirraa eegama. Sana booda ni eegdu. Haala kanaan nuuf fida jechuudha. Asirratti haala kanaan nuuf fida. Amma current amma yeroo kanatti kan fayyadamaa jiru Samsung A20 kanatu fayyadamaa jira jechuudha. An isa kanaan fayyadamaa onlineidha. Akkasuma lokeeshiniin Itoophiyaadha jechuudha. Kanaaf egaa kan biraa yoo fayyadamaa jiraate asitti gara gadii kanatti isinii baasa. Gosa bilbilaa akkasuma iddoo inni itti fayyadamaa jiru wajjin asitti isinii baasa jechuudha. Sana booda kan inni isinii baasu sanarratti al tokko gadi cuqaastu. Haala kanaan dhufa. Erga kun amma kiyya waan ta'eef kan hin taane san erga isin gadi cuqaastanii mallattoo delete kan jedhutu dhufa. Delete gootanii ofirraa balleessuudhaan sodaa takka malee iimoo keessan iccitii keessan haala eegameen fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asitti isinii tarreessa kan biraa yoo fayyadamaa jiraate isiniyyuu bilbila biraatiin fayyadamaa yoo jiraatte gosa bilbilaa isa wajji lokeeshiniitti wajjin asitti isiniif ka'a. Isarratti al takka gadi cuqaastanii delete kan jedhu irratti dhooftanii achirraa balleessuu dandeessu jechuudha. Bilbila nama fayyadamaa jiru sanarraa balleessitanii haala iccitiin keessan eegameef dhuunfaa keessan qofaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola. Egaa viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaa. Sana booda hiriyoota keessaniif share godhaatii akka irraa fayyadaman taasisa. Hanka isin wajji ture Kamal Ibrahim channel YouTube kiyya Kamal Abbiidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagahanaaf ta'a. Share gochuu hin dagatinaa.